Ustaazi keenya abbaa ijoollee afurii dhukkubaa jira. Haala hamaa keessa jiranii. Haadha manaa isaa wajjin nama 5, isaa wajjin nama 6, ijoollee isaaniif isaanillee rabbiin nu haa afiyu. Ustaaza keenya kanallee akkuma suuraa irratti isinii maxxansa ijoollee 5 qabu, ijoollee 4 qabanii. Ustaazni kun immoo tuyyuu nama jabaa, nama gaariidha. Walla amma dhukkubaa jiranii wanni isaan dhaamatanii waan baay'ee gara nama nyaatudha jechuudha. Ijoolleen amaanaa isin taataatu waan badadamanii dhabanii rakkachaa jiranii. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtu nagaa keessan fayyaa keessan hordoftoota kabajamtoota humna didamee fura akkam nagaa jirtu fayyaa jirtu sanii jecha. Wallaahi har'a waan baay'ee gara nama nyaatuu fi waan baay'ee tokko namatti dhagamuudha. Ustaazni keenya akkasuma wallaahi ijoollee 4 qabanii ijoolleen isaanii quraana qara'aatu waa'ee godhaniif jechuudha. Wallaahi baay'ee tokko namatti ulfaata. Ani viidiyoo isaanii immoo maxxansuu hin danda'u. Maaliif xiqqoo adab bira jira waan ta'eef namoonni gargaaruu barbaadan suuraa isaanii asirratti isinii maxxansaa ni argitanii. Inshaallah ijoollee isaanii tanallee jabeessaa fi ijoollee isaanii tanallee akkan ustaazni ijoolleen amaanaa isin taataatu jedhanii dhaammachaa jiran. Maaliif haala hamaa keessa jiran jechuudha. Dhibamaniif waan ta'anii qarqaarsa godhamaafii jira jechuudha. Ustaaza kana waan baay'ee nama gaddisiisu, waan baay'ee namatti dhagamu jechuudha. Ustaaza keenya kana qarqaarsa godhaa jiranii fi sila viidiyoo kana hojjetaa ture. Ammallee hin darbine, ammallee gara TikTokitiin qarqaarsa godhaa jiranii. Namoonni tokko akkaawuntii isaanii yuutuubii isaanii irratti maxxansaa jiranii. Bilis namoonni gargaaruu barbaadan ustaaza kana birrii 100, 200, 50 taatu namoonni sadaqachuu barbaadan sadaqadha, yaani kennadha, gargaaraa bira dhaabbadha abbaa ijoolleetii. Wallaahi tasfaa dhabanii yaani muratanii jechuudha. Ijoolleen amaanaa isin taataatu, amaanaa rabbii isin taataatu jechaa jiranii. Kanaaf boleeyyan tiyyaa haa bira dhaabbannu, haa gargaarru. Rakkata akkanaa kana wallaahi yoo gargaarte rabbirraa argatta jechuudha. Rakkata nama akkatti rakkatee waan badadamuun dhabee bakka seenu dhabee ilmaan isaatirraa otoo jiru otoo nasbiin jiru ilmaan isaa dhaammatee ijoolleen isinitti amaanadha. Wallaahi haati manaa isaa hin bootte jechuudha. Isaanillee wallaahi aziim abdii fixatanii jechuudha. Baay'ee tokko gara nama nyaata. Kanaaf yeroo namni du'e waliyyuu bu'aan qabu. Yeroo madu ebaluu kiyya ebaluu amma kana fakkeenya suuraan gaafa du'etti namoota hedduutu isaan bu'a. Gaafa jirutti immoo namni tokko isaa hin bu'u, isaan dubban garuu mucaa kana niyyatanii jechuudha. Kanaaf waa'ee ustaaza keenyatti deebi'a. Ustaaza keenya akka gargaaramanii na gargaaraa jedhanii TikTokii Abbo Amiiraa na fakkaata garee sanarratti guuraa jiranii. Garee sanarratti qarqaarsa godhamaafii jira. Gamatu jechuudha. Akka namummaatiitti malee akka Oromoo, Amaaraa, Tigree, Walaayittaa, Jinnii, Jaan kan hin jiru. Akka namummaatiitti ustaaza kana bira dhaabbachaa jiran jechuudha. Maaliif ustaazni kun namni diinii rabbii barsiisu Oromoodhaati, Amaaraati, Tigreeti, Walaayittaati, Jinneeti, Jaan kan jedhu quraanni rabbii tokkicha waan ta'eef. Diinii kana ummata muslimaatii barsiisan jechuudha. Wal qooduun hin jiru. Diinii keessatti quraana rabbii irratti wal qooduun hin jiru. Oromoon, Amaaraan, Tigree, Walaayittaan, Jinniin hin jiru. Muslima ummata muslimaati irratti jechuudha. Quraana rabbii barsiisan jechuudha akkuma walii galaatitti. Kanaafuyyuu ustaaza kana bira namoonni hundinuu irraa amma viidiyoo hojjechaa jiranii. Isaanillee viidiyoo kan maxxansan asii hadhuma ta'e kaleessa ta'een beekan garuu har'a argee viidiyoo jechuudha. Karaa TikTokiiti. Kanaaf obboleen kiyyaa karaa yuutuubiitti illee gadhiifamaa jira. Wallaahi rabbii keetiin jettee namni sadaqatte wallaahi rabbirraa argatta jechuudha. Maaliif nama rakkate, nama dheebuuti. Yeroo dheebuu baafte, nama beela'e yoo beela baafte, nama dhibame yoo dhibeessan yaalte waan qabdurraa wallaahi hin argatta, hin milkoofta jechuudha. Kanaaf namoonni mallaqa erguu hin dandeenye gara biyyaatti illee socho'uu erguu hin danda'ama. Akkaawuntii laxxafamee jira. Ka biyya asii erguu hin dandeenye biyyarrallee erguu hin danda'ama. Maaliif garuu yeroo ammaa kanatti biyyaan baatirra namoonni tarii namoonni kontiraata jiran kun hin ulfaata. Rabbiin haa laaffisu.
hundumayyuu jechuudha. Kanaaf ustaaza keenya kana amaanaa rabbii isinitti haa taatu gargaara abbaa ijoollee afurii ijoolleen isaa wallaahi quraana qaraatee jechuudha. Lama afaan hin beekanii jechuun hin dubbatan waan hin beekanii ijoolleen lama immoo jajjabduudha. Quraana qaranii abbaa isaanii du'aa godhaniif jechuudha. Maaliif baay'ee garaa nama nyaata. Namni yoo du'e hin deebi'u, namni yoo darbe kalaas hin deebi'u jechuudha. Wallaahi hin deebi'u namni yeroo darbetti. Ani garuu baay'eetti ijoolleen sunillee gisee isaan dhaammatan jechuudha. Gisee isaan dhaammatan akkasitti baay'ee namatti dhagama. Kanaaf obboloota koo hamma dandeettaniin badiis gargaara. Rabbiin isaan haa afiyu, rabbiin isaan bira haa dhaabbatu. Abbaa ijoolleetti karaa nama nyaatanii rakkinna namni yeroo humni jirtu san keessatti waan biraa dhiisatti bakkeen isaan bulanu, bakkeen isaan ciisan wallaahi sirriitti namatti ulfaata jechuudha. Kanaaf mi hamma dandeettanii sadaqaadha, hamma dandeettanii kennadha. Boru argachuu dandeettan, wallaahi boru argachuu dandeettan jechuudha. Yeroo nas jiran yoo nama baraaraan har'a bara yoo badeettee Hayo gaaf guyyaa badaddillee gaaf guyyaan keenya dhume immoo wanni godhamu jiru hin seenuftu jechuudha. Immoo wallaahi ijoollee tana asirratti gisee argitan wallaahi miiratu isinitti dhagama. Wallaahi miira keessa galtanii daa'imman kana argitan jechuudha. Daa'imman kun waan beekan namni warra hin du'ini namaan beeku. Kanaaf obboleeyyan kiyya hammuma dandeettanii please rabbii keessanii jedha gargaara bira dhaabbadha dugda ta'aa fi rabbiin isaa namoonni gargaaruu hin dandeenye immoo rabbiin isaan haa fi du'aa hiikadhaa fi wallaahi du'aa hiikadhaa fi inshaallah hin fayyanii namni dhibameef hin du'u. Rabbiin ijoollee tanarraa isaanii fudhatanii maaliif hoo jettanii wallaahi dhibamaniif waan ta'an garuu yoo guyyaan keenyas dhumate waan qoonu qabnu inshaallah isaan hin fayyanii ka dhibame rabbi haa fayyisu, ka beela'e rabbiin beela haa baasu, ka dheebote rabbiin dheebuu haa baasu. Maaliif isinitti fakkaata yeroo ammaa kana jireenyi biyya keenyas qaalaa'u waan yani jireenyi biyya keenya sirriitti qaalaa'aadha. Namni bishaanuma kana dhugee bishaanuma kana jechuudha. Wallaahi azim namni bishaanuma kana yookiin dhugee ka bulatu jira jechuudha. Ka otoo qursiin nyaatiin bulu jira, ka otoo misaan nyaatiin oolee qursitti dabarfatu, ka galgala biraa rafee qursi wallaahi jireenyi biyya keenya baay'ee ulfaata jechuudha. Kanaaf buleen kiyya hamma dandeessanii nama kana ustaaza kana hamma dandeessanii gargaara bira dhaabbadhaa please rabbii jedhaate. Viidiyoo kiyya asumarratti dhaabaa hamma viidiyoo biraatiin walitti deebinutti nagaannaa tura. Obboloota koo laayik sheer gochuu hin dagatinaa, sabskiraayib gochuu hin dagatinaa. Mana keessanii jabeeffadhaa. Namoota rakkatan immoo hamma humna keessaniitiin gargaaraa isiniin jechuu barbaada. Hordoftootaa fi kabajamtoota kiyya hamma viidiyoo biraatiin walitti deebinutti assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu. Namoonni yaada qabdanii yookiin immoo akkaawuntii yoo barbaadan ta'e namoota dhaqxanii yookiin immoo aboo amiira jalas yookiin borus galgalas ta'uu danda'a yookiin namni qaxaraa har'a sa'a lamarraa ture gari birri walitti sassaabamu garuu sa'aatiin amma meeqa darbee jira. Lakkoofsi gara gara yuutuubiitiin maxxanfamaa jira.
akkaawuntiin isaanii jechuudha. Kanaaf isinillee jajjabaadhaa hamma dandeessanii kan dandeenye immoo du'aa yoo dhaabe. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.